Armeen gara jabummaadhaan ilmooshii billaadhaan haala suukanneessaan akkana gootu jira jedhee namni yaadu hin jiru. Nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa hunda keessaniif haa baay'atu. Oromoo kutaa 11 maatii eebbaa fi beekuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan asuma maamila ta'uu hin dagatina. Warroonni maatii eebbaa beekuu taatan immoo like share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan jaalalaaf kabajaan isin gaafanna. Gochaa suukanneessaa Armeen tokko gara jabummaadhaan guyyaa kaleessaa Adaamaa keessatti raawwatte gochoota ishii ilmoo ishii irratti raawwatte yoo ilaalu Armeen kun dhuguma harmeedha moo hin bitte moo indeechee jedhee nuuf gaafadhe. Armooliin baay'ee ilmoo isaanii guddisuudhaaf ija namaa yoo dhaabbatan imimmaan isaanii yoo dhangalaasan yeroodhaa gara yerootti argaati oolla. Haati garaa jabaattee ilmoo ishii billaadhaan hin qaltu. Maaliif garaan haalaa gara laafessaa jedha Oromoon. Garuu yeroo ammaa kana gara jabummaan dhaloota keessatti mul'achaati dhufe. Dhaloota qofatti odoo hin taane haadha jettee nama deesse ji'a 9 garaatti nama baatte garaa jabeessee aga billaadhaan nama qaluu geessisaa jira. Barri dhumaa kan dhaloonni jireenya irratti wal jibbaatee dhufe namni nama lubbuu namaa baasu yoo argu waamee wal baamsee lubbuu san baraara. Kan bara kanaa wal waamee lubbuu dhala namaa baasuudhaaf adeema. Egaa sochiin biyya lafaa irratti deddeemaa jiru gola tokkoon keessa deemee tarkaanfiin armooleen ilmoo isaanii irratti yeroodhaa gara yerootti fudhachaati jiran ballachaatee dhufee jira. Guyyaa kaleessaa Oromiyaa Adaamaa keessatti Armeen tokko ilmoo ishii kan ofii ishiitii deesse billaa abidda keessa kaa'uudhaan haala argitan haala suukanneessaa kanaanii ilmoo ishii harka ishiitiin abiddaan gubde. Billaa abiddaan ho'e qaama ilmoo ishii haala kanaan waxaltee lafa keessa. Gara jabummaan haadha kanaa gara inni lammaffaan immoo erga abiddaan gubdee kan akkamsiisuu qabdu ergan godhee haaduutu maalla galchee jechuudha. Akkana jechuun garuu ilmoo ofii haala kanaan waaddanii lafa kaa'anii gatanii biraa deemuun jechuun yoo duutallee nan galchuu yoo barbaadde jiraattu yoo barbaadde haaduutudha. Armooliin baay'een immoo egaa mee haadha eebboo kana yoo agarre chaanalli kun kan ilmoo ishiiti. Eebboodhaaf jecha wanti ishiin hin taane jiru jechoota baay'eedhaan darbatamaa imimmaan namaa kumaatamaa fuuldura teessee bu'aa erga boossellee maa boosse jedhamtee gaaffii dhaloota irraa dhabaati ilmoo ishiitiif jecha aarsaa akkasii kaffalti. Garuummoo guddisanii iddoo nama guddaatiin gahanii egaa mucattiin kun akkuma argitanii nama bilchaatteedha. Ijoollee xiqqashuus miti. Ilmoon yoo balleessite daqiiqaa 30 daqiiqaa 10 nama aarsiti. Yeroo sanaaf odoo biraa zoor jette yookiin immoo osoo harkumaan qabattee gubdee haala kanaan waxaluushi Armee ishii osoo hin taane akka kootti haati biddeenaayyuu waan akkanaa kan namarratti raawwattu. Haadha garaa keessaa nama baastee nama guddistee carraa kanaan nama geessistu odoo hin taane haatumti biddeenaa lafarraa fuutee nama guddistu ilmoo ishii guyyaa tokko biddeen fuutee itti kennite haala suukanneessaa kanaan abiddaan billaadhaan hin gubdu. Baqa gara jabummaan ishii tokko immoo dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka kan na jibbisiise ani harmeen qaba. Harmeen koo ijoollee ishiitiif ni saassaati. Namni kamillee kan da'e ilmoo ishii namni jibbu hin jiru. Namni ilmoo isaatiif jecha aarsaa guddaa kaffala. Haati kun garuu haala kanaan eega gubdee balbala itti qolloftee mana hojii akka deemte kan dubbatamu jechuudha. Baay'ee tokko gara jabummaan ishii ifa ba'ee kan mul'atuu fi ilmoo dhumti kan ishiidhaaf hin malle dhugaa dubbachuudha. Keessattuu immoo haadha Oromoo haadha hundaa kan taate Oromoon hammataadha kan jedhamu yeroo ammaa kan ilmoo isaayyuu manaa fuudhee billaadhaan qalaatii abiddaan gubaati. Dhugaa dubbachuudhaaf bineensa dabarsee laataati da'ee daandii irratti gataati. Wanti mul'achaa jiru yeroo kanarratti wanta abdii nama kutachiisuu fi dhala namaatiif kan hin malle keessatti immoo armeedhaaf jechuudha. Haati arma ishii nama hoosistee garaatti nama baatte harkatti nama baatte nama guddistee billaadhaan aga nama gubuu aga nama qaluu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata. Egaa mee maal asirraa hubattu namni yeroo sana keessatti yoo haaru waan fedhe hojjechuu danda'a. Waan garaa isa nyaanni hojjechuu danda'a. Garuu irraa yoo bule yoo ture hin gaabba. Oromoon gaabbi feegeen duuba deebitii jedha. Waan tokko haaranii murtoo fudhachuun dogoggora guddaa
akka ta'e baay'een keessan irraa hubatu. Mee fakkeenya yoo isinii kaasu haadha eebboo engadda viidiyoo nan hojjedhe irratti eebboon jecha tokko jedheeni yookiin immoo waan jedheenillee yoo beeku baadhee sa'aatii 4 sa'aatii 3 donguutiin boo'ichaan deebite odoo bultee garuu tasgabbooftee yookiin boodhisti. Maaliif yeroo haaraan keessatti wanti dubbatan illee nama harkaa badaa wanta murteessan illee murtoo dogoggoraa ta'uu mala jechuudha. Namni tokko yeroo haarii san keessa taa'ee murtoo fudhachuun akka dhala namaatti dogoggora. Yoo haaru mee dubbachuurraa kakachuurraa of eeggannu. Maaliif yeroo gaabbinutu jira, yeroo nu dhibutu jira. Keessattuu akka haadhaatti jechuudha. Haati gahee haadhummaa ishee bahuutidha qabdi dhugaa dubbachuudhaaf. Gochaa suukanneessaa kan ta'e ilmoo ishee irratti yoomillee taanaan haati hojjette yoo jedhanii amanuudhaaf honneen nama dadhaba. Maaliif baay'een keenya armee irraa dhalanne, baay'ee keenyaaf armeen keenya aarsaa kaffaltee nu guddise. Haati kamis immoo aarsaa kaffaltee ilmoo ishee akka guddistutti beenna malee haati gochaa suukanneessaa deebitee ilmoo ishee irratti hojjetti kan jedhu namni amanee fudhatu hin jiru. Kanaaf aga dandeenyetti mee hojii gaarii hojjechuudhaan dhaloota bubbee osoo hin taane dhaloota qubee ta'uun hunduma keenyarraa eegama jechuudha. Dhaloota ergaa gaarii dabarsu malee ergaa summii dhaloonni biraa guddatanii dhufanillee gochaa suukanneessaa akkana akka hojjetan jajjabeessuu qabnu. Mootummaan keenya gochoota suukanneessaa kanaan isaanis hojjetan yookiin immoo namni dhuunfaa tokko hojjetu wanti inni irratti dubbatu tokko hin jiru. Maaliif ofii isaallee hojii akkanaa irratti harka caalu bobba'ee waan jiruuf lubbuun dhaloota baay'ee haala kanaan dhangala'aatii waan jiruuf jechuudha. Kanaaf ani dhugaa dubbachuudhaaf haati eebboo asirraa maal dubbatti? Carraa qabeettidha. Eebboon illee carraa qabeettidha. Maaliif armee ishiidhaaf aarsaa guddaa kaffalteef jirti jechuudha. Imimmaan ishee agatti dhabne, foon ishee akka itti dhabne waan dandeessu hunduma ishii guddifachuudhaaf aarsaa guddaa kaffalaatii jirti. Warroonni ilmoo isaanii jaalatan, warroonni ilmoo isaaniitiif aarsaa kaffalan kumaatamatu jira. Haala kanaan immoo tokkittiin dhuftee maqaa harmoolee kan balleessitus immoo hin jirti kinoo. Oromoo kutaa 11 keessaa mee eebbaaf beekoo viidiyoo ishee gadhumaa kan dhaggeeffattan, eebbaaf beekoo kan jajjabeessitan ijoollee biyya kamiiti? Oromoon kutaa 11 armee kana musliimas ta'ee kiristaana ija tokkoon jaalate armee kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu yookiin immoo gargaaruu qaba jedheetan furadha. Hundi keessan warri eebbaa jaalattan eebba aga dhumaasii dhaggeeffadha hin booyin. Eebba akkasii taana hin booyin warri jettan ijoollee aga dhumaa dhaggeeffadha warri jettan koomintii keessan laalaa waan tureefanii biyya keessa jirtan Jimma, Arsii, Shawaa Oromoo kutaa kamiitu eebbarra jaalataa eebbaa irra hordofa biyya irraa hordoftanii barreessaame galatuuma turtina wajjin turtaniif yeroo hundumaa viidiyoo gaggabaabaa ergaa akkanaa qabu daqiiqaa 8 kan hin dabarre irratti walagarra har'a waan biyya keessa teessanii hordoftan jedhe Oromoo kutaa kamiitu haadha eebboo jajjabeessaatii jira.